Akkam jirtu naguma? Waaqayyo isaa fayyaatti nagaatti nu eegee yeroo kanallee mana isaa keessatti akka walitti qabamnu isa godhe Waaqayyoof daddabalee galanni haa ta'u. Ameen. Egaa namni yeroo baay'ee wanti inni itti jiru san dinqu. Akkasuma dhiire biddeen nuyi manaa qabnu nu dinqu isa kan biraa kajeella malee manni keessa teenyu nu dinqu utuu kan biraa jaarrannee barbaanna akkasii jireenya keenya. Maaliif hin jedhee haalli nu amma jirru kuni baay'ee nu dinqu qaba. Ani maaltu na dinqa guyyaa hundumaa dadhabaan ayyaana baay'isee fi fuula isaatti akka argamu gargaare keessa ani isa tokkodha. Waaqayyoof galanni ta'u. Iddoo bashannanaa kamiinuu dhaquun yooma isin hin rakkisu. Isa duratti argamuun garuu ayyaana inni nama laaturraa argama. Malee amma soodareen dhaqennaan makiinama kontiraata fudhattu dhibeen hin jiru. Garuu addana dhufuun ayyaana Waaqayyoo namaa kennurraatii danda'ama. Isa ayyaana ittiin fuula isaatti argamnu nuuf kenne Waaqayyoof daddabalee galanni haa ta'u. Egaa fuula Waaqayyoo caalaa wanti bareedu immoo hin jiru. Warra isa argee baree fi fuulli guyyaa hundumaa dharraamu kan isaati. Agartanii fuulli guyyaa hundumaa dharraamu. Museen illee akka jedhe mitiire si arguun barbaadaadhe. Itti mul'atee gaara Siinaatti itti mul'atee deebi'ee immoo maal jedhee ani isuma arguun barbaada si quufuun dadhabee jedhe. Warri Waaqayyoon baranii guyyaa hundumaa fuulli isaan dheebotanii fuula Waaqayyooti. Waaqayyoof galanni ta'u. Biddeenni nyaatamee namarraa galaa agartanii taayitaan olitti ba'anii namarraa galaa kan warra isa bareerraa hin galle fuula Waaqayyooti. Fuula isaa kana akka barbaadannuuf yeroo gaarii kana sanuu kenne Waaqayyoof daddabalee galanni haa ta'u. Ani maqaan koo isuma isaan amma jiranidha. Ani al tokko dhufeera iddoo kana bara isaa yaadadhu garuu namoonni yeroo sana turtan jiraachuu dandeessu. Luba xibabuudhaa fi faarfataa kabaa wajjinan dhufee Waaqayyoon waaqeffannee dubbii Waaqayyoo walii wajjin baranne yeroon keenya suni yeroo na jalaan dhokanneedha. Ani mata dureen barsiise beeka. Asitti mata dureen barsiise mata duree sana jalatti wantoota nu dubbadhe dhufee mataa hidhanna keessaa na yaa'e. Na yaadadha jechuudha. Waaqayyoof galanni ta'u. Waaqayyoon immoo dachaa isin baay'ise. Anillee baay'een gammada deebi'ee dhufee isin arguu kootii fi iddoon kun isiniif iddoo wallaansoo cimaadha. Iddoo wallaansoo cimaadha. Bu'aa bayii lola hafuuraa gurguddaa qabdu. Kana hundumaa keessatti immoo Waaqayyo isin gargaaree yeroo kanaan isin ga'e guyyaa sadiiyyuu guyyaa lamayyuu haa taatu wallaansoo kana isinii wajjin dhaabanne loluutti baay'een gammada. Al tokko obboleessi tokko haadha manaa isaatu duraa boqotee magaalaa wayii iddoonsaa biyya sana dhaqeetanii gaafuma naqanii mana isaa buluu dhaqe. Gaaffii inni na gaafatamu yoo na sammuu koo keessaa maal hojii dhufteti mana koo buluu naan jedhe. Ani ijoollee koo wajjin shiroo nyaadha gadda keessan jira siree qabachuu dhiiftee maalumaaf dhufteti mana koo jedhe. Naani halkan tokkoon gadda kee hirmaadda dheen dhufee hin jedhe. Kanaaf amma inni yeroo gimbii ture yoo gimbii dhufee bilbilee na barbaada. Ati halkan tokko gadda koo hirmaatteedha. Kanaaf gammachuus qabaadha, gaddas qabaadha, lolas qabaadha. Isinirraa hirmaachuu addana jira. Waaqayyoof galanni ta'u. Ani baay'ee natti tola. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf baay'ee nan gammada. Akkasuma egaa maanguddoon keessanii Dr. Gaariin erga sagantaa qabsiisanii bilbilli keenya kanuma isaanii ta'e galgalumaaf ganama bilbiluu kudha lamatti bilbiluu utuu inni qilleensa irra nu baasanii asitti lafaan nu dha'anii Waaqayyo isin haa eebbisuudha. Jira eebbisaa sirriitti. Namoota akkasiisu Waaqayyootu namaaf laata. Kanaaf fayyataa isin haa eebbisu dhimma keessaniifis Waaqayyo haa dhimmuun jedha. Namni dheebote dheebuu hin ba'a. Namni beela'e beela hin ba'a.
waaqayyoof galanni haa ta'u. Ani waa gabaabaa dubbadheetanii sabooddee waaqayyoon galateeffannee ganamaa yoo waaqayyo jedhee waan akkan isin barsiisu waaqayyo keessa koo fide horii jalqabnee walii wajjin ilaaluu yaalla. Amma garuu xiqqooma ishee appetaayizarii isheedhanii isheen isinii kenneshi waan xiqqoo afaanitti dibatanii galtanii akkam godhataa bultanii ganamatti hin deebitan. Ganamatti hin deebitanii. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 beektu inni kutaa kana. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii abbaa kee keessaa ba'iitii gara biyya ansi argisiisu dhaqii. Ameen. Gaaf tokko waan jedhuun dubbata. Ishee magana dubbanne kan gaaf tokko andi kan ishee. Resulti amaariffaan gaaf tokko. Kutaa kana gaafa dubbistanii gaaf tokko Waaqayyo Abrahaamiin ni jedhama. Akka jechuun kaleessa kan hin turre, engadda kan hin turre garuu gaaf tokko kan ta'e. Gaaf tokko isa jedhame kana gaafi tokko kun Abrahaamiin gaafa inni jireenya Abrahaam isa inni jiraataa dhufee daangaatti godhee gaafa Waaqayyo immoo jireenya Abrahaam isa ganaatti fufuu tokko jedhee jalqabe. Waaqayyo dhala namaatiif gaaf tokko qaba. Garagaartuuni dhala namaatiif gaaf tokko qaba. Abrahaamiif guyyaan gaaf tokko jedhu sun jireenya Abrahaam isa inni jiraatee dhufee fi seenaa guddaa kan kaa'e jireenya Abrahaam ganaa jiraatuuf immoo jalqaba isa jalqabaati. Maal jechuudha kun? Jireenya Abrahaam inni darbe sun attam ture? Inni Waaqayyo gaaf tokkotti mul'atee tokko jedhee jalqabee isa achi yoo dubbistanii jireenya Abrahaam inni isa dugda duuba jiru sun nama Waaqayyoon hin beekne, maatii Waaqayyoon hin beekne nama akkasiiti laa maatii isaa. Lammaffaa immoo Abrahaam qe'ee abbaa isaatii keessaa nama gara moggaatti achi ba'e. Gara moggaatti jedhamu beekama nama moggaa waan jedhamu caafii jedhamu la. Nama gara caafiitti achi ba'e dhala Abrahaam. Maaliif achi ba'e Abrahaamii? Aadaa warra Kaladootaa keessatti maalidha? Namni dhala hin qabu yoo ta'e attamitti hubatamaa Waaqayyootu abaaree jedhuun. Dhala hin qabu yoo ta'e Waaqayyootu abaare. Namicha Waaqayyo abaare kana maalan jedha laata? Jaarsa araaraa hin godhan. Araarri yoo ta'e maatii yoo walitti bu'an intalatu haasaama yoo ta'e gurbaatu nama ergata yoo ta'e namichi kun jaarsummaa keessa hin galu. Maaliif hin galu? Waaqayyo abaareera waan ta'eef achi taa'uun irra hin jiraatu. Asina dhagaartu inni kan biraammoo maal? Namicha dhala hin qabne aadaa warra Kaladootaa keessatti haala hin hirmaatu. Abbaan isaa qabeenyaa guddaa yoo qabaate iyyuu gaafa abbaan isaa suni haala ijoollee isaatiin qoodu gurbaa kanaaf haalli hin qoodamu. Maaliif haalli hin qoodamu? Waaqayyootu abaare waan jedhaniif haalli hin qoodamuuf. Waaqayyo guddaadha. Nama haalli bakkeetti achi bute kana laa. Nama aadaan isaa achi bute kana. Nama jireenya achi bute kana. Nama gara moggaatti ba'e kana. Gaaf tokko Waaqayyo Abrahaamiin jedha laa achumarraa dubbistan. Nama namni ittiin oode. Nama jaarsummaatti waamamu. Nama dhaala keessaa qooda hin qabne. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamitti mul'ate. Abrahaamiin biyya kana keessaa ba'ii, lammii kee keessaa ba'ii, lama si agarsiisu dhaqii, ani immoo sin eebbisaa eebbaaf taate. Guyyaa Waaqayyo Abrahaamitti mul'ate kaasee Abrahaami nama abaarsaan jedhamu. Waaqayyoof galanna ta'u.
Guyyaa ishee gaaf tokko ishee jedhamtu kanaa kaasee Abrahaam nama abaarsaan jedhamu. Waaqayyootu gaaf tokkotti mul'ate nama eebbaa taatee waan ta'eef. Waaqayyootu gaaf tokkotti mul'ate sanyii kee akka urjii waaqarraa akka cirracha lagaan baay'isaa jedhe waan ta'eef. Waaqayyo jireenya namaatiif guyyaa tokko qaba. Guyyaa akkamii? Guyyaa seenaa namarraa cituu dide tokko ittiin namarraa adda baasu. Hallelujah. Ilaa guyyaa kadhannaa namaatiif deebii addaa laatu tokko. Guyyaa kakuu namaa qabuu fiixaan baasu tokko. Guyyaa eebbaam nama taasisu tokko qaba Waaqayyo. Sadagaa tumni isin Waaqayyo biraa guyyaa tokko qabdu. Guyyaan sun isiniif guyyaa kadhannaan keessan deebii argatudha. Guyyaan sun isiniif guyyaa kakuun keessan raawwatudha. Guyyaan sun isiniif guyyaatti Waaqayyo tokko jireenya keessan jalqabudha. Mee gara seera uumamaatti isin deebisa. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko guutummaa masaa lakkoofsa tokko kaastanii guutummaa yoo dubbistan. Ilaalaan jira daqiiqaa 30 qabdu ishee. Ilaa maal jedha achirraa? Waaqayyo waaqaaf lafa uumee jedhaan. Waaqayyo biiftuu uumee jedhaan. Waaqayyo galaana uumee jedhaan. Waaqayyo uumama hundumaa uumee jedha. Yoo dubbistan garuu maalidha beektu? Hin uumame malee guyyaan hin lakkaa'amne la. Wala mani isinitti wala mee na duukaa wala. Ilaa waaqaaf lafatu uumame, aduutu uumame, galaanatu uumame, wantoota adda addaa kanatu uumaman malee inni jalqabaa tokko maali? Walumatti duudanii jiru la. Galaanni lafumarra guutee jira bakka. Lafa yoo nana jedhetani maalumatu jira? Galaanumatu dhaqdhaqii galaanaa jiran. Guyyaaf halkanni gargar hin baane la. Guyyaaf halkanni gargar hin baane. Waaqayyo garuu jedhan isa ifaani guyyaa ta'ii jedhe ati guyyaa jedheetii waamame jedhe. Waaqayyo waan toora galuu didee isin rakkisee toora isiniif haa galchu. Ilaa Waaqayyo toora isiniif haa galchu. Ilaa lakkaa'amuu dide aduuf dukkanni waluma teessan isa aduutiin ati akka gootu jedhe guyyaa jedhii waamame jedhe. Kanaafi aduun baanaan maal jedhanii waamamu? Maal guyyaa dhamme. Isa dukkanaan immoo ati maali? Halkan ta'ee gargar baase. Bishaaniin immoo maal jedhee aqiitii caba lafaatti galee bakkee kana keessan didichidii jedhe achi lagatti gadi galee. Egaa tulluun kun yeroo sana akkas ta'e bennu gala. Warri ji'oogiraafii baratanii ibsuu dandeessu malee. Agartan? Booda lafti kaatee akkas qabeettu ofirraa bishaan gadda darbattee bishaaniin lagatti gadduuti. Achumaanii jedhaan biqiloonni lafa keessa turan hundinuu biqiluu jalqaban jedhe. Hallelujah. Wanti iddoo malee taa'e sirraa gala haa galu. Mana keerraa gala haa galu. Dargaggeessa ol kaasaa. Wansi keessaa akkam mul'anne, eebbi kee cabsatee akkam baane, balballi kee akkam banamne, wanti wal makee si rakkise humna du'aa ka'u Yesuusin sirraa addaa bahu. Sirraa addaa bahu yee. Hallelujah. Danda'a Waaqayyo. Gaafa dhaqdhaqiin irraa gadi galagalu mangoon lafa keessaa baatee ija koo nyaatamaa beekte. Garbuun achi kaatee anaqaayii ta'uu hin danda'a jettee. Xaafiin achi kaatee mataa raaftee biddeennan ta'a jettee. Achi keessaa yaan maaliif Waaqayyootu waan qixatti galuu qabu qixatti gashe waan ta'e. Ilaan ammayyuu nan jedha. Wanti toora galuu didee si rakkisu. Wanti qixa argachuu didee abjuu kee bubbulche. Kakuu kee danqe. Ilaa kadhannaa kee irra taa'e. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin tooratti siif haa galu. An fuula Waaqayyoo dhaabadheen jira la. Hallelujah. Waan toora galuu dide tooratti siif haa galchu Waaqayyo. Dhaqdhaqii si nyaata. Dhaqdhaqii abba kee nyaata. Dhaqdhaqii kakuu kee nyaata. Dhaqdhaqii kadhannaa kee nyaata. Dhaqdhaqii balbala kee cufee si rakkise. Waaqayyo abbaan sagantaa kana sirraa addaa baasa. Ilaa isinii godha Waaqayyo. Agartanii iddootti galila. Achi buuftanii dubbistanii maal jedha beektu? Kunoo ganamnis ta'e galgallis ta'eedhaan
galgalli sin ta'e ganamni sin ta'e kun guyyaa tokko faale. Takki godheen doddootti gasheeti guyyaan tokko faala kaa'amani. Achumaan guyyaan lakkaa guyyaan tokko si salphaatti yaadu. Agartanii yoo jabaattanii guyyaan tokko ol ka'umsa keeti. Guyyaan tokko ol ka'umsa keeti. Guyyaan tokko guyyaatti faanni diina keeti si biraa adda bahu. Guyyaan tokko guyyaatti dhukkubni bara baay'ee si wajjin jiraate sirra adda bahu. Guyyaan tokko guyyaatti balbalatti dhiibdee dadhabdee Waaqayyoo cabsee sirraa banuudha. Guyyaan tokko guyyaatti namni sababii lakkaa'ee Waaqayyootu adabe sin jedhaa turan suni Waaqayyootu dinqii godheef jedhan taala. Guyyaan tokko guyyaatti Waaqayyo lolee boojuu kee deebisu sii ta'a. Guyyaan tokko guyyaa ishee sanyii kan daawwisadha. Haleluuyaa. Guyyaa ishee kan daawwisadha. Daawwit guyyaan sun maal beektu? Furuursaa isaa qabatee lafa hoolaatii bahe. Ayyoon deebiin hawwee dhaganii ijoollee dubbise. Guyyaa sana gartanii Goliyaadiin adda keessa buusaati. Durbeen Israa'elootaas baarii sirban. Daawwit kumaatamaa ajjeese, Saa'ol kuma ajjeese. Mootummaa yoo beeksifame beektu guyyaa tokkodha. Haleluuyaa. Guyyaa tokko Daawitiin laga oofee baase. Akka kana Waaqayyo guyyaa tokko waan si harkaatiin beekamtummaa siif fidu. Ameen. Namatiin darbee jettu guyyaan sabaayeen turre guyyaama tokkodha. Aileen fiigee dhanyaa baay'een guyyaa lama fiigee guyyaama tokko fiigee. Garaatuun fiigee dhanyaa baay'ee guyyaama tokko fiigee. Ijoollee tokko gidduu kana miidiyaa irra namni kasakkeedhaan hin dhanyaa baay'ee. Guyyaama tokko bara isaanii keessa guyyaama tokko taate lama ta'e. Guyyaa tokko ni waan salphaatti yaaddu. Ani ammayyuu fuula Waaqayyoon dhaabadha. Guyyaan sun siif haa ta'u. Guyyaan sun siif haa ta'u. Guyyaatti miilli namaa fiigee darbu. Guyyaatti qalbiin namaa hangafummaa argatu. Guyyaatti balballi cufame namarraa banu. Guyyaatti seenaan namaa deebi'ee jijjiiramu. Guyyaatti kadhannaan namaa deebi'ee argatu. Waaqayyo guyyaa sana arra siif haa taasisu. Guyyaa sana gidduu kana siif haa taasisu. Ilaa ati guyyaa tokko qabda. Guyyaa tokko qabda. Guyyaan sun jidhala. Ameen. Halloogaa sheebogaay. Hallelujah. Guyyaan sun jidhala. Kadhannaa keefi guyyaan kaameera. Guyyaan tokko hankeeti. Kakuu keetiif guyyaan tokko hankeeti. Himimmaan kee qabuuf guyyaan tokko hankeeti. Guyyaan darabee isaatti gaafa ga'e Zakkaariyaas aarsaa dhiyeessuudhaaf dhiyaateedha. Darabee masaa ga'e inni akkuma yeroo kaanii aarsaa dhiyeessuu dhufe. Guyyaan tokko sun irraanfateedha. Amma yoo dubbistan kan isaas guyyaa tokko. Waa'ee guyyaa tokko macaafa qulqulluu keessaa barbaadamee dubbisa. Akkuma duree deetiin aarsaa gaafa dhiyeessuuf dhiyaatu ergamaa Waaqayyoo addatti isa eege. Zakkaariyaas ennaani kadhannaan kee dhaga'ameera jedhe. Haati manaa kee isheen dhabduu turte Elsaabeexii ilma sii deessii maqaa isaa Yohaannisitti moggaaftu jedhe. Kanaan dura eegaa turedha. Yohaannis maaliin mame beektu? Kanaan dura eegaa ture. Kanaan dura eegaa tureeti dubbii kana dhiisee na Waaqayyoo jedhe. Ana fayyuma caqacaqa malee ala manaatti simeera. Geeftii kophaa akkasii kirikkirii keessan gallu dubbii kana dhiisee haasaatii nan goonu. Guyyaa Waaqayyoo sii ga'eera. Ameen. Sitti na ergeera Waaqayyo. Misiraachoon sitti ma. Na biraa guyyaa qabdaa guyyaa kana nan ariifachiisaa jedha Waaqayyo. Dhoof jennaani itti be. Maaliin mamenni kaleessa dangadee eegaa ture guyyaa sana mootan. Garuu gaaf tokko ergamaa Waaqootitti mul'ate. Ameen. Dhuguma Elsaabeexin ulfooftee ilma deesse bakka. Dubbii isaa hin ta'e. Ilaa ijoollee Waaqayyo. Waaqayyoon dhimma kee dhiise miti. Ati guyyaa addaa tokko qabda. Ameen. Ilaa guyyaa addaa tokko qabda. Ameen. Guyyaa imimmaan kee qamu, guyyaa gaddi kee gammachuutti geddaramu, guyyaa dadhabbiin kee jabinatti jijjiiramu, guyyaatti dhaloonni waa'ee kee dinqisiifatan guyyaa tokko jira. Ameen. Guyyaa sana
Hasan nama hindang subaka. Abraham fi namni bae gurban kuna barama adi sinjenne. Hallelujah. Waaqayyo dhimma keenya paarlaamaatti dhiyeessa miti koreetti dhiyeessa miti agartani. Agartani jaarsa liyaa tabada. Jaarsa waldaatti dhiyeessa miti. Inni jaarsa waldaadha oli. Inni paarlaamaadha oli. Inni koreedha oli. Hallelujah. Abbaan Abrahaam ajjeel bae gurbaa kana mokkaatti baafne irraa gurbaan kana godhate tokko jira jechuun dandeenye. Inni gaafa dhimma kee ajandaa isaa godhatu guyyaan isaan daangessu. Halkanni isaan daangessu. Mootonni isaan daangessu. Ati immoo nama Waaqayyoo dhimma kee dhimma isaa godhateedha. Ati gaarii taatee utuu hin ta'in isa gaariitu siif jedhee du'e waan ta'eef. Ati qulqulluu taatee utuu hin ta'in isa mudaa hin qabnetu siif jedhee fannifame waan ta'eef. Ati gaafa sanaa dhimma Waaqayyoo taate. Waaqayyo sirraa kana fi ajandaa addaa qabu shi. Asana kasee jiraadhu. Laga boqqolloo shi qabu, laga xaafii shi qabu. Biyya kana amaani. Haati na biyya kana. Agartani? Oolaa horsiisuu qabu, saawwa horsiisuu qabu Waaqayyo. Rabee damma gadaanaan dhimma matamas geerii dhimma indaaluu dhimma daawwit kana laaluutti ka'a Waaqayyo. Malee oolaan kan yaadeetti hin jiru haadhoo koo. Agartee Waaqayyo dhimma keenyaaf gaariidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhimma keenyaaf Waaqayyo gaariidha. Ayyaana tokko nan kolfayu. Akkamiin kolfa beektu? Akkuma namatti kolfuun Waaqayyootti nan tokko kolfan. Akkas ta'e dhufi Waaqayyo bakka ilaasa akkasii kun hankeetti sitti ramadameera maqaan jedhan. Ramadameera. Amma tu miyaan hela bajeta sa kabado ferrati. Waaqayyo. Kami tu Waaqayyo erregetula birri mana dabale irratti qafadula. Sufi nama dabale ila Waaqayyo. Itu dabale. Syukur tidak dabale. Ini Pagmurra tidak boleh medisanya dah mana ini sampai foto masa. Angkanya undinu sabab bisa nuta. Amen. Sabab bisa nuta. Amen. Karena guya tu kok amna. Amen. Dini ke arra kadannan ke dewi nargan diojere guya borian ke. Amen. Bori sifin dewi ne yote guya niftanyan ke. Amen. Anak kasumajer arra tamas gembu sinta do najere bori darabe ko tinjera. Bortau tidak iftan darabe ko tinjera. Ela torban nubu darabe koti duguma darabe Waaqayyo guyya kana guyya adda si godha sagantaan kuni siif akka Abrahaam yerootti Waaqayyo jireenya kee jalqabu ta'a yerootti itti jireenya keessa darbee akka seenaatti dubbatu ta'a guyyaan addaa tokko nu qabnu maal beektu Yesuustu dhufa guyyaan addaa tokko moo jira isa immoo Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootu nu barbaacha dhufala. Gara isaatti nu fudhachuudhaaf. Gaafa sanaan nuyi deebineen beelofnu, deebineen dheebonnu, deebineen dhukkubsannu, deebineen dhuqqannu, kiiloon keenya hir'isu. Hallelujah! Guyyaa addaa tokko qabna nuyi amantoonni. Hallelujah! Guyyaan sun guyyaa ilmi Waaqayyoo mul'atudha. Guyyaa ilmi Waaqayyoo mul'atu. Barabaraan ifa keenya nuu ta'u guyyaa sana jira.